Dhaabbileen faayinaansii Chaayinaa ijaarsa buufata xiyyaara Bishooftuu akka deeggaran waamichi dhiyaate. Jilli ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shideen durfamu hooggantoota dhaabbilee faayinaansii Chaayinaa garaagaraa waliin mari'ateera. Jillichi obbo Ahmad Shidee dabalatee bulchaa baankii biyyaalessaa Dr. Iyyoob Takkaalliin hooggantoota olaanoo daandii qilleensa Itoophiyaa fi Chaayinaatti ambaasaaddara Itoophiyaa obbo Tafarraa Darribaw kan of keessatti qabate yoo ta'u hooggantoota baankii Exim Chaayinaa, baankii industirii fi daldala Chaayinaa akkasuma baankii misooma Chaayinaa waliin mari'ataniiru. Daawwannaan kun marii liqii irraa deebiin ilaalu adeemsa irra jiru dabalatee ijaarsa piroojeektii guddaa buufata xiyyaara Bishooftuutiif filannoowwan faayinaansii barbaaduu irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsameera. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee mariin liqii babal'isuu irratti mari'atame bu'aa qabeessa ta'uu kaasanii kunis guddina diinagdee mootummaan karoorfate lafa qabsiisuu kan dandeessisu ta'uu ibsaniiru. Hariiroon tarsiimawaan biyyoota lamaan gidduu jiru caalatti cimee akka itti fufu ibsuun dhaabbileen faayinaansii Chaayinaa ijaarsa buufata xiyyaara Bishooftuu akka deeggaran waamicha dhiyeessaniiru. Dhaabbileen faayinaansii Chaayinaa gama isaaniitiin riifoormii maayikiroo diinagdee qajeelfama ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin hojiirra oolaa jiruun bu'aa gaarii argameef dinqisiifannaa qaban ibsaniiru. Milkaa'ina riifoormii diinagdee Itoophiyaatiif deeggarsa barbaachisu hundaa akka godhanis mirkaneessaniiru. Hariiroo gamlamee Itoophiyaa fi Chaayinaa damee bu'uuraalee misoomaa faayinaansii irratti qaban cimsuu irratti waliigaltee irra ga'uun isaanis eerameera. Waraana baha giddu galeessaa lubbuu lammiilee 3,000 ol wareege. Ameerikaa fi Israa'el waraana Iraan erga jalqabanii baha giddu galeessaa keessatti lammiileen 3,492 wareegamaniiru. Namoota wareegaman keessaa 1,574 namoota nagaa yoo ta'an 236 ammoo daa'imman ta'uu BBC'n gabaaseera. Ministeerri fayyaa Liibaanos namoonni 1,247 ajjeefaman keessaa 124 ijoollee ta'uu ibse. Waraanni gurraandhala 28 eegalee kun lubbuu lammiilee Iraan 1,937 galaafachuun namoota 24,800 ol immoo madeesseera. Lammiileen Israa'el diddama yoo ajjeefaman 6,000 ol madaaniiru. Dubartoonni fi daa'imman caalmatti waraanichaan miidhamuu Aljeeziraan gabaaseera. Waraana kanaan qabeenyi biiliyoona hedduutti laakkamu barbadaa'eera. Diinagdeen addunyaas rakkoo olaanaaf saaxilameera. Humni galaanaa humni addaa lafuuf kumaandoon US baha giddu galeessaa gahe. Loltoonni humna addaa Ameerikaa dhibbaan laakkawaman humnoota galaanaa dabalatee amma baha giddu galeessaa dhaqqabuu miidiyaan michuu BBC ta'e CBS News gabaaseera. Humnoonni galaanarraa US 60,000 ta'anii fi kumaandoowwan US baha giddu galeessaa gahuu isaanii gabaasni CBS kun mul'iseera. Maddeen CBS akka himanitti bobbiiwwan kunneen Doonaald Tiraamp fi Iraan keessatti hariiwwan garaagaraa uumuuf akeeka qabu. Akeekni kunneenis opereeshinii ulaa Hormuz bansiisuu, boba'aa oddola Kaargii irraa fudhachuu fi yuuraaniyeemii Iraan gabbifte to'achuu akka ta'an gabaasni kun ni agarsiisa. Ajajni giddu galeessa US haala adeemaa jiru kanarratti yaada kennuu ni dide. Sanbata duraa dabre ajajni giddu galeessa US hojjettoonni humna galaana irraa 3,500 fi humnoonni galaanaa doonii USS Tropol jedhamtuun baha giddu galeessaa gahuu himee ture.